Yogguun hojii deemu daa'ima kiyya kushinaa keessatti dhiisee waan hin deemuuf hantuunni akkana jalaa hin nyaanneef adurreen guddise tokko nan qaban ture. Ilmoon qabaa jechuun wareegama malee foonis raammoo dhalaa yoo guyyaan bubbulee murteessaan guddisuu gasnaan dirqama kee ilmoo abaluu jechuuf maal godha maqaan kee. Ani maqaan koo Hawwii Marshaan jedhama. Kan ani dhaladhe Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu ganda Haroo Dhagaa Dhaabaa jedhamtu keessatti. Kan ani guddadhe immoo Aanaa Dandii. Burraaqi milkiitoo hin kuufu seelaalee na jajjabeessita naaf taate haamilee. Ijoollummaa kootii kaasee carraa maatii koo waliin guddachuu sin arganneen ture. Kanumaafis umriin koo waggaa 3 kaasee karaa warra haadha koo mana akkoo koottiin guddadhe. Akkoon koo fa'i qabeenya guddaa waan qabaniif hojii fi dararri guddaan mana isaanii keessatti natti baay'ata ture. Ani fedhiin koo barumsa barachuu waan hin barbaaduuf barumsa na barsiisaa jedheen gaafan gaaffii dhiyeessuu fi hojii mana keessaa eenyutu hojjetaatii barumsa nuuf baratteedhanii deebii naaf deebisu. Otuman haala kanaan mana sana keessa jiraachaa jiru waggaa 9tti namicha tokkoof na kaadhimmeechisanii. Umriin koo waggaa 13 yeroo guutus na heerumsiisuuf fedhanii. Anis ammatti heeruma hin barbaadu yoo dandeessan na barsiisaa jedheen gaafadhe. Isaanis na didanii jennaan obboleessa koo hangafaa magaalaa Jalduu keessa jiraatu biratti hin bade. Achittis fedhii barumsaa guddaa waan hin qabuuf barumsa koo barachuun eegale. Obboleessi koo hangafaa suuqii fi mana daa'ii waan qabuuf guyyaa gabaafaa mana barumsaa deemuun naaf hin eeyyamamu ture. Haaluma kanaanis barumsa koo isa biratti otuun hordofaa jiru intalli kun heeruma diddee baqattee dhufteetti kan jedhamu dubbiin magaalaa Jalduu keessatti ni dhagahama. Magaalli Jalduu rakkoo bishaanii fi ifaatiin waan beekamtuuf guyyaa tokko bishaan manaa waraabuuf gara laga qileetti yeroo deemu dargaggoonni caakkaa keessatti dhokatanii na eeganii na gudeedanii. Yoggus umriin koo naannoo waggaa 14 ta'a ture. Mana galeenis obboleessi koo baay'ee nama ori'u waan ta'eef itti himachuu nan sodaadhe. Dubbiin bultee garuu haadha manaa obboleessa koo hin dhokanne. Obboleessi koo hojiidhaaf gara Wallaggaa yeroo deemutti haati manaa obboleessa koo dubbiin akkasii waa'ee kee irratti odeeffamu kuni dhugaadha jettee na gaafatte. Anis obboleessa kootti himti jedheen fedhii kootiin malee dirqisiisanii na gudeedaniin jedhe. Isheenis otuu fedhii keetiin miti ta'ee guyyaa sana dhuftee manatti nutti himte ture. Kanaaf fedhii kee waan ta'eef unuun nutti munu dhoksite jettee guyyaa sanaa kaasee obboleessi kiyyatuu mana hin jirretti manaa baastee na ariite. Anis gara magaalaa Finfinneetti imaleen obboleessi haadha koo bakka inni jiru barbaadeen isa bira gale. Obboleessi haadha koo yogguu sanatti fuudhuudhaaf qophiirra waan jiruuf tarii haati manaansaa na jibbuu dandeessi kan jedhu sodaadheen akka fuudheen torbee 2 isa bira tureen mana nama biraa galee. Haaluma kanaanis mana namaa keessa galee hojjechaa otoo hin jiru qarshii walitti qabadheen biyya Arabaatti imaluuf piroosesii jalqabe. Piroosesiin koo hundinuu dafee naaf xumuramees anis biyya Arabaa Saawudiitti imale. Manni ani itti deemee hojjechuudhaaf qacarame garuu mana addaa ture. Mana guddaa tokko keessa namicha tokko qofaa isaatu gala. Manicha keessa bineensota kanneen akka jawwee, naacha, bofaa fi kanneen kana fakkaatan baay'ee isaanii keessa jira. Namichis hojii tokkoyyuu akkan itti bu'ee hojjedhu hin barbaadu. Ganama bahee galgala gala. Akkan sirriitti nyaata nyaadhuu fi akkan of kunuunsuuf guyyaa guyyaatti natti hima. Haaluma kanaanis ji'a 8 guutuu manicha keessa otuu waa hin hojjetin ciiseen dabarse jechuun ni danda'ama. Namichi kun yeroo ba'uu fi yeroo galu mana bineensonni sun keessa jiran kofsa icciitii ta'e tuqee banee deebisee cufa. Anis yeroo hundumaa gaaffii natti ta'a ture. Yeroo manaa ba'uuf gara balbalaa gahu bineensonni kun as na nyaachuudhaaf natti yaa'u. Yogguun deebisee gara manaatti ol deebi'u immoo deebi'anii bakka isaanii ciciisu. Bakka ciisichaa namichaa keessas paaspoortii nama hedduutu hidhamee walitti jira. Anis lakkoofsa icciitii sana baruuf ji'a 8 guutuu dhokadheen isa ilaaluu jalqabe. Guyyaa tokkos namichi bilbila natti laatee maatii keetti nagaadhaan maddu jedhee natti hime. Anis obboleessa kiyyatti bilbileen bakkan ani jiraadhu itti hime. Obboleessi kiyyas kana dura waan itti himneef nahee maal hojjechuu biyya sana deemtee haga yoonaas maaf nutti hin himne jedhee natti dheekkame. Anis waan keessa jiru otoo hin taane bakkuman jiru qofaa itti himeen bilbila koos harkaa cufadhe. Otuman sodaadhu bineensonni sunniin otoo gara kootti deemanii lakkoofsa icciitii sanaa tuqeen otuu namichi natti hin dhufin mana keessaa badeen harka koo poolisiitti laadhe. Rabbis na gargaaree ji'a 2 booddee gara biyya koo
Itoophiyaatti deebi'e. Magaalaa Finfinnees eessuma koo bira jiraachuun eegale. Haaluma kanaan otoon jiraachaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti mucaa eessumni koo beeku tokko waliin walbarrees hariiroo jaalalaa keessa gallee innis anaan fuudhuuf yogguu eessuma koo gaafatu eessumni koo taa'ii barumsa kee baradhu naan jedhe. Mucaan sunis didee baadiyyaa gara maatii isaatti na fudhatee bade. Haaluma kanaan maatii isaa bira otoon jiraachaa jiru daa'imni garaa koo keessatti na hafe. Innis erga ulfaa'ee fi booddee natti jijjiirame. Anis Waaqayyo na gargaaree nagaan nan hiikame. Ergan hiikamee booddee garuu qaamaan iyyuu narraa fagaachuuf barbaade. Guyyaa tokkos akkan daa'ima koo waliin du'uuf aannan qorichatti godhee naaf erge. Yogguun hojii deemu daa'ima kiyya kushinaa keessatti dhiisee waan hin deemuuf hantuunni akkana jalaa hin nyaanneef hadurreen guddise tokko nan qaban ture. Anis aannan sanarraa bicuu hadurree sanaaf laadheen otuu ofii koo hin tuqin gara hojii kootti deeme. Yogguun hojiitti deebi'u sanas hadurreen sun duuteen na eegde. Aannan sun guyyaa 2-3 bulchus itituu ni dide. Anis maalidha jedheen yogguun namoota ollaa gaafadhu aannan sana keessa summiin akka jiru natti himanii. Innis torbee booddee naaf bilbilee aannan sana hin dhangalaafti moo jedhee na gaafate. Anis lakki hin dhangalaasne dhugeera jedheen itti hime. Innis waan godhe waan beeku calluma jedhe. Nagatees achumaan adda narraa bahe. Anis daa'ima koo qabadheen otuun beela'uu bataskaana jala bulaa qorri na guggubaa hojii humnaa otoon hojjedhu daa'ima koo guddifachuu ittan fufe. Shunkurtii mataatti baadheen piyaassaadhaa miillaanan imala ture. Haaluma kanaan otoon jedhus daa'imni koo waggaa tokko naaf fixxe. Anis daa'ima koo maatii kootti laadheen qarshii walitti qabadheen gara Dubaay itti deebi'ee imale. Achi deemes hojii ergan jalqabee booddee ji'a 4 booddee hojiin baay'ee waan natti ulfaateef nyaannis hanga kanaatti waan hin jirreef hojjettuu akkanaaf dabalan yookiin akka na gaggeessan hin gaafadhe. Isaanis hojjettuu biraa tokko naaf dabalanii. Hojjettuun kun dhuftee torbee 2tti rakkoon tokko uumame. Maatiin sun handaaqqoo baay'ee waan horsiisaniif haati mana manichaa karaa jala mana handaaqqoo hin baniinaa nun jette. Nutis gaafa kana goonu handaaqqoon achi keessa jirtu hundi ishee ni dhumte. Haati manaa kunis suuraa kaasuun gara ijoollee fi fira ishee hundumaatti ergite. Guyyaa sanas abbaan manaa ishee dhufee na rukuchuudhaaf ka'e. Anis na hin rukuttuu yoo barbaadde na ajjeesiin jedheeni. Innis achumaan na dhiise. Ilmi isaa inni hangafaa hojjettuu ishee namaddii jirtu rukuchuuf yogguu ka'u intalti kun amantaan illee musliima waan taateef tarii du'aa natti gooti jedhee gara caakkaatti geessee fuudhee ishee ajjeese. Yeroo inni ishee ajjeesus eegdonni gaalaa poolisiitti himanii reeffi intalaas hojii hojjechuu dhuftee torbee 2tti gara biyyaatti deebi'ee gale. Haaluma kanaan anis guyyaa sana sodaadheen isaan jalaa baduun harka koo poolisiitti laadhee ji'a 2 booddees gara biyya kootti gale. Bu'aa ba'iin jireenyaa kuni garuu ilaalcha hin taane sammuu koo keessatti kalaqee jira. Maatiin koo umrii koo waggaa 9tti na kaadhimanii fedhii koo malee waggaa 14tti nan gudeedame. Ji'a 8 ergan jiraadhee booddees irbaata bineensaa ta'eetan ture. Abbaan daa'ima koo erga narraa dhalchee booddee garagalee nan ilaalle. Namoonni hundinuu akka abbaa daa'ima kanaa ta'anii natti mul'atu. Anaan kan na mudatan hundi kan garaa natti jabaatanii fi lubbuu koo baasuufillee baay'ee hollatanidha. Isin maal akkanaan jettanii fi na gorsitan hin beeku. Ani amma daa'ima koo maatii kootti laadheen Ajimaal Dubaay ergan dhufee waggaa 1f ji'a 3 guuteera. Ilaalchi namootaafis ta'u dhiirotaaf hin qabu akkan armaan olitti isinitti himedha. Mee yaada jireenya koo boriif na gargaaru na deeggaraan isiniin jedha. Daa'ima koo naaf Roomii Yohaannisis guddadhu jedhaa naaf eebbisa. Hawwii Marshaa Dubaay irraa nagaat galatoomu. Mana guddistee gargaarsa baamalee kan dapulaaf laatu mee eenyu si malee. Akkanadhaan jettee garaan irraa sinee siif midhamuun kiyya dirqama yaadinee. Kabajamoo hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti isiniif yaatu jecha egaan guyyaa irraas xalayyaa obboleettiin keenyi Hawwii Marshaa Dubaay irraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen ga'e. Xalayyaa obboleettiin keenyi Hawwii Marshaa nuuf ergiteen akka irraa barattanii fi bu'aa ba'iin jireenya dhala namaa maal akka ta'e akka beektan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Waan hundumaa dura garuu rakkoo hundumaa keessaa kan nama dabarsuu Waaqayyodha. Waaqa rakkoo kana hundumaaf ogummaa siif laatee
baatee keessa si dabarseef lubbuu kee hanga guyyaa har'aatti siif oolcheef galanni guddaan haa ta'uun jedha. Ta'iin obboleettiin keenya dabarsitee kana hin jedhamu ganamaatii kaastee rakkoo fi gadadoo guddaa keessa dabartee jirti. Amma immoo kaartaa yookiin furtuun jireenyaa garamitti akka deemtu jalaa badee obboleettiin keenyi yaada jajjabinaa fi ciminaa jireenya ishee borii utubuu fi cimsuu nu gaafachaa jirti. Obboloonni koo qophii kana hordofaa jirtan haala dandeessaniin yaada obboleettii koo kana utubuu fi cimsuu akka laattaniin kabajaan isiniin gaafadha. Ani obboleettii koof yaada bal'aan siif laadhu hin qabu. Haa ta'uutii garuu sumarraayyuu yaada guddaa barbaanna. Haalli ati keessa dabarsite dadhabsiisaa fi cimaa ta'uu isaarraa kan ka'e baay'ee keenyaaf sammuu keenyaan oli. Kana hundumaa keessa dabartee akka dhaabbattu kan si godheef garuu ammas waaqaaf galanni haa ta'uun jedha. Guyyaa har'aan geesseetta. Boris guyyaa fuula gara biraa qabu jira. Tarii guyyoonni gara fuulduraatti jireenya kee keessatti dhufan dhugaa dubbachuuf akka kana dura dabarsite kan sitti ulfaatan fi garaa sitti jabaatan hin ta'ani. Maaliif yoo jette qaaliiwwan jireenyaa ulfaatan kanaan dura dabarsitee jirta. Yoo kanaan booddee deebi'anii sitti dhufanillee isaan homaa miti. Sibratti madaalliin isaanii kan kufedha. Kanaaf ati dubartii cimtuu eenyumaan iyyuu caaltudha obboleettiin koo. Nuyi namoonni lafa kanarra jirru bifaa fi ilaalcha keenyaan adda addaa. Haa ta'u malee garuu dhala namaatti garaa jabaatanii lafa kanarra kan jiran kunu keessaa guutummaa guutuutti hunda isaaniidha jechuu hin dandeenyu. Muraasni isaanii garuu akka jiranii fi jireenya kee keessatti illee si qunnamaniiru. Yoo nuti nama gaarii taane wantoonni hamoon irra deddeebi'anii jireenya keenya keessatti nu qunnamu yoo ta'e nuyi garuu hanga duunuttis haa ta'u gaarummaa hojjechuuf duubatti jechuu hin qabnu. Atis obboleettiin koo namoonni si mudatan kun hundi garaa jabaatoo waan ta'aniif kanneen gara fuulduraatti si qunnamanillee akkuma isaaniiti jettee gonkumaa hin yaadiin siin jedha. Lafa kanarratti akkuma namni garaa jabaatuu fi hamaan guutee jiru namni garraamii fi garaa laafuus hedduu kumaatama jira. Ati waaqayyoon kanaan booddee jireenya kee keessatti namoota akkasii qunnamuu kadhadhu jabaadhu kan jedhurraan ala ergaa kanaan olii siif hin qabu. Ati hunduma keenyayyuu ni caaltaa jabaadhu obboleettii koo. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa obboleettii keenya kanaa dhageessanii jirtu. Isinillee yaada jajjabaa fi bu'uura ta'e akka laattanii fi akka amantii keessaniittillee kadhannaatiin akka ishee gargaartan isin gaafachaa. Qophiin guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu isiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatti xalayyaa jaalalaa, mudannoo jireenyaa, odeeffannoowwan haaraa ta'an nama barsiisuu fi bashannansiisuu danda'an isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gootanii maatii keenya akka taatan akkanumallee warreen kana nu barsiisuu danda'an yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa komentii jalatti argamu telegiraamiidhaan nuuf ergitanii nutis irraa barannu akka nu gargaartan kabajaan isin gaafachaa. Qopheessuuf qindeessuudhaan kan ani isin waliin ture Gammachiis Tashoomeeti. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa horaa bulaa. Gammachuu kee malee booyaa kee narkini anuu sifan jira kurfoo